Abmas jirtu. Injirra abbo. Ma waaqayyo nu jiraachisa. Jiraadha master baatiif intensii qabu. Maal jedhu qabsooftee jirti. Abiyyuu mangoon Oromoo walii galte. Mee warra Abumwaaz hidhamee jira jedhu maal jettan mee ustaas? Hidhamee? Hidhameeredha poost godhaaran. Mana hidhaan jira? Laatti ani maa akka sagantaan hin beeka. Maaltu na hidhabbo? Namaan ajjeese abbo? Yakkamaatu hidhama? Baay'ee natti gorsi keessan garuu. Jabaadha. Ittuma jira. Abumwaaz beeltee namni sin sodaatu bara Yesuus sin sodaatu. Wangeela sodaatanii bara. Bakki namni sodaatu hin jiru maaf sodaanne nuti. Si wanta warra oliif gadi kaattaa sodaadha malee maal sodaanne nuti. Gooftaa Yesuusitti yeellaan uumamumayyuu taanaan nuti. Warri as keessa jirtan naa'ee yoomtanii nama kiristaanaa tokko gaafadha. Gaafadhu kun waan ofiitaa. Namni si wajjin haasa'u hin jiru. Waan ofiin haasa'uuf maadiri si wajjin haasa'u hin jiru. Abumwaaz sagaleen kun ni jira yaa. Inni haasa'u bichoo. Maaliif maal tokko miidhagtaa isaa eegisee maali kittii gaaffii qabda taana yeroo mana manatti kootu na gaafadhu. Maali asitti gaafa mana banattee kan biraatti haasa'u. Ani hin gaafatamu. Ijoollee kiristaanaas keessa teessanii gaaffii gaafanna. Gaaffii maal na gaafatte dura maal jettee amanaa turtee tarra maal jettee na gaafachuu barbaadde. Injalle kaa namni waa baratan guyyaarra. Dukkana keessa ture kanaa ifee rabbi galanna haa ga'u. Dukkana keessa tunaa ifee dukkana tunaa ifee. Keessa erga jiraattee erga. Salaamu alaikum. Dukkana kan jedhu eessaa argite? Gaafatamtee dammoo deebisuu qabda. Yoo dandeettii qabaatte deebisi. Yoo dandeettiin Eessa qabaanne sanii miti macaafa qulqulluu waanii macaafa qulqulluu gaafa. Ulaayi. Ya ayyuhal kaafiruun. Macaafa qulqulluu gaaffii namatti beeku dhala namaas deebii kan ta'u malee. jaalalaan yoo nu deebiste nu Deebisee waan ofii. Si namoonni ammas dukkana keessa. Ijoolleen hin amanne bara islaaman taane bara karaarra jirani dafii deeffadhu ijoollee tana deebisiif gaafii. waan ofii koo. Irratti ani macaafa qulqulluu dhugaa rabbii amantee ta'ee gaaffii kan namatti ta'u abadan hin argine dhala namaatiif deebii ta'a malee macaafni qulqulluu dhala namaatti gaaffii hin ta'u. Anallee achuma keessaa deebiin argadhe bareedduu koo. Deebiin achuma keessaa naa deebi'e bakka biraan miti. Quraana dubbisee dhala namaatiif gaaffii ta'u hin beeku kaan. Gaafiin koo achuma keessaan deebii argadhe deebii dhala namaati sirrii jettee achuma keessaan deebii argadhe. Amma illee dhaqee ta'u waldumatti baradhuu ta'u gaaffii sitti ta'e dhaqee sin gaafadhame koo wayu. Laa ani barattuudha malee barsiisa. Barachuu dhuftee miireesi. Laakkee macaafa qulqulluu barachuu dhufne quraanaan barachuu dhufe. Ati biyya amantii maali? Meeqa isin jedhisni waan fi quraana barachuuf dhufte warri quraana si barsiisu akka gaaffii si gaafatuun beektaami. Hin gaafatamu. Hin gaafatamta. Ati kan isaan gaafachuu qofaaf osoo hin ta'in gaafatamas taatee dhufta. Laa hin gaafatu. Ati karaa kamirra deemtee isin jedhani karaa kamirra deemtee. Eegana seessisanitti ni hin gaafadha. Deebisni odan immoo dhiisin biraa deemu. Lubbuu. Ati maaliidha siin jedha maalii dheettee of ibsitame? Ani waan ofiidha asirratti na argaa jirtamti maqaa. Maalii dheettee machuu eddame? Maan amantaaf amantii gargar baafadhee hundareera. Akkasitti amantaa moo amanteedhani gaafa gargar baasanii na gaafatan akkasitti ibsuuf hin danda'a. Yaani ani barattuu ilaalee barsiisa. Gareen tokko garee tokko gaaffii hin gaafatu. Gareen tokko mormuuf hin deemu. Ati garee biraa taate garee biraa gaafa dhuftu garee kan keessan dammoo maqaa ibsuu qabda. Maal ta'a? Rakkoo qaba. Haga beektu himuu qabda. Akka nama wanti miira keessa si seesisu hin jiru. Gaaffii si gaafannee karaa inni deebiste. Maqaa Yesuus waggaa dhibbaa afur miira. Harmee koo waan hin gaafadha. Waan ofii
Waan ofii koo. Ijoo nama guguddaa taa'eera maa xabxabetu waaqa kiristoos maqaa Yesuus illaa taragaagaa oo shaadaa qabattanis taragaagaatu mala yoo amantii kee jalqaban kabanye achi dhaqxeellee amantii namaan kabajju laata yoo asitti barsiisota kee kabanye achi dhaqxeellee kabajuuf hin teessu laata taragaaggeeti wanta barachuu itti san suutadii dubbadhu. Ishi ani bari amma akkasin jedhu bareedduu koo amantiin kee beenteedhaa miti? Waan ofii Oofisi dhaggeeffachaa hin jiran. Gaaffii takkitti naa deebisette haasa'aa hin jirtu. Ani gaaffii takkitti anis peentee dhaabe. Anis peentee maqeentee sanii Ani taate modii seminaa gabbaanye waldaan kiristaanaa galatti garagaru kan hin beekne waggaa biyya jirtu koo dhuftee miidiyaa fayyadamteeti bara. Yesuus akkana ta'e gaaffii natti ta'e macaafa qulqulluu maal barattee gaaffii sitti ta'e. Biyyan jiraa bare. Magaalaa Adaamaa waldaa Maanu'eel Waaqessaa barbareedduu koo waldaa Maanu'eel Waaqessaa amma kana hime. Waldaatti hin barattu ree lubbuu waan gaaffii sitti ta'e yaa barsiisa kana gaaffii natti ta'e yoo deebii dhattee bakka deebii qabu dhattee teessee bakka deebii argadheera beekinoo isaan bira dhufeera warra deebii irraa argadhe bira dhufeera macaafa qulqulluu keessaa deebiin argadhe warra waa'ee deebii sanaa lallabu bira dhufeen jira amma garuu mee ati maal gochuu dhufte barachuu dhufte mii? Laan ishee arginaan hin dhufe. Inni baradha quraana hin gaafadhaan hin baradha eewwa. Yesuusin ati hordoftu kuni waaqa moo namaadha bareedduu komeenaa deebisi taragaaggeetu. Maali jettee tamanaa turte saruu koo dura eenyu jettee tamanaatii turte. Giiftii kopheen waaqan jedhee amanaan ture hin beeku bara sana. Okay, waldaa kamtu akka Yesuus nama guutuu waaqa guutuu jedhee si barsiisaa ture moo waldaatu Yesuus waaqa qofa jedhee si barsiisatii ture? Macaafa qulqulluurra kan jiruufiin kan baradhe tokko miti laa Yesuus nama maaf hin gaafanne ree yeroo sanatti maaf hin gaafanne barsiisaa afaan Oromootti jijjiirameera afaan Oromoo dubbisee barachaa jirta miti. Gaafachuu seddeessa jetti lallabaa. Giftii koo maqaa Yesuus hafuura hamatu keessa jira si keessa iyyee haa ba'u har'a hafuura hamatu keessa jira jedhanii ana hafuura mana keessa hin jiru. Yaani ilaa gaafa waldaa irratti barattan barsiisan tokko yoo macaafa qulqulluu irraa fuudhee sin barsiine maaliif afaan Oromootti hiikamee jira saa afaan Oromoo baratteerta kun akkasii jedhu maaf itti dabaltee jettaan barsiisaa keetii. Dubbifadheera noo kan dubbifadheen bee'aa malaalsitti ma bareedduu koo ani dubbifadhe hoo jiraate ani inni dubbifadhe hoo jiraate Yesuus ergamaa rabbii ta'uu macaafa qulqulluu keessaa kan dubbisee rabbii ergamaa rabbiiti kan jedhu ragaa naa baasi. Kolaas ergama rabbiiti kan jedhu macaafa qulqulluu 66 amantii beenteen macaafa qulqulluu keessaa naa baasi. Ina amantaa san atamma shaadaa hin qabattaa yoo akkasiin kolaas zimchedhaasin intee nagaa qabdu kaasin. As baasi Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti kan jedhee jiru macaafa qulqulluu keessaa as baasi. Akka macaafa qulqulluutti rabbi kan jedheeru Yesuus Ustaaz. Nagaa qabdu kaasin. Adurreen biyyalee nagaa qabdi ana qofaa miti adurreen nagaa qabdi kuno. Maali qoy bakki kun yoo sii bahe ati namantaa siin jedhee bee amma shaadaan qabatta. Mucatti bakka Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti jedhu naa baasi. Ani amma sii baasa rakkoo tokkollee hin jiruuti. Isha meeqarraa nuun baafadha kun viidiyoo si baasa. Qabattaa qoy si guddisa. Jamaa iblu moyitara naa kenni maa'u. Saazirratti moyitala qaba moyitii qaba ustaazaati zim jedhama waaqa rabbi micawaati isa dubbatte irratti ragaa naa kenni. Qoy ishii siifan fidaa ishii qoy moyitiin qabadha siifan baaseetiin siifan dubbisa ammuma. Ayyee naa dubbisi bakkuma takkitti Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti kan jedhe. Akka biraa ergamee dhufe muluu siifan dubbisa. Isa tasin gaafan ergamaa rabbiiti qaxxitaa kan jedhe. Qaxxita. Ustaaz. Biraa ergamee dhufa kaa ergamee. Moyitii irratti qaba ustaaz irratti waaqa rabbi. Ani adurreen dubbisu jira abbo adurreen dubbisu. Kulaas as baasi mucatti bakka Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti jedhee jiru as baasi macaafa qulqulluurra. Kan rabbiiti kan jedhee jiru. Yella Yohaannis 30. Sarchi godhaa laalaa Yohaannis 30 isinii baasa yeroo hundayyuu. Kanaaf sheenatti godhanii amma kudhan dira. Taa'in banadhu hin cufatini. Har'a shaata si qabsiifti mucaan kiristaanaa akkam taata?
kiristaana keessa teessee. Oh. Yesuusin ergamaa fi hangafa luboota isa amantii keenya. Isa sani miti. No, isa sani miti. Hangafa luboota akka inni hangafa ta'eeru ni beeka. Isa sani ergama rabbiiti kan jedhe bicha. Ergama seexanaati Yesuus. Yo, isa san ni namana akka Yesuus Kiristoos akka abbaa bira ergamee dhufe san ni fudha. Isa ni beekatamanii jira beeke. Garuu qaxxitaa kan inni. Abbaan rabbi moo rabbi miti? Ustaas! Kailaas micaawwanaa dubbattu dhiisaasin. Intee? Dhugaa Kiristoos. Galcha. Somaa jedhama ragaa baatee barduru abbaa bira ergamee. Biyyo laa. Isa san immoo eessaa akka inni ergamee dhufe jalqaba beekuun barbaachisaadha. Ani garuu qaxxitaa biyyo ustaas wajjin haasaan jiru kolaas. Yalla maayitii naa qabadha. Maal waa walleessan maa kana jibbitu mucaan qaayisaatiin jaalachuun dirqama keetii bar kana kunu bichaas baati kaa yalla nin deema kuni bar maqaa siifan dursuusa kinoo siifan abbutaa kiristoosin ilaa cufinarraa abbutaa siifan dubbisan jira ishaati dubbis cufi abbutaa narraa Abuuxaa. Nagaadha kaasa. Cufa hundumtuu wangeela biraan qaba baran. Wangeela fudhachuuf an deeme malee wangeela biraa qaba namni tokko illee akkanaan banne wangeela irraa sii dubbisaa ergamaa isaa ta'u akka waaqayyo biraa ergamee dhufe siifan dubbisaa ishee. Waa'ee waaqayyoo siin hin jenne ergamaa rabbiitiin aan jette. Ergamaa rabbiitii jette ergamaa rabbiitii kan jedhu sana naa baase. Waa'ee isa biraa ergamuu miti ergamaa rabbiitii kan jedhe qaxxitaa naa baase natti himi bakka isaa. Eshi si waaqayyo isa tokkichaa isa dhugaa natti bakka san Yesuus Kiristoos ati ergiteesi. Micaatti macaa wangeela Yohaannis 17 lakkoofsa himi dubbisi mucayyoo. Achitti abbaa Yesuus ergamaa rabbiiti jedha meeqa Yohaannis 17 lakkoofsa 3. Yohaannis 17 lakkoofsa 3. 17 lakkoofsa 3. Asirratti ergamaa rabbiiti kan jedhu eessa jira? Dubbisi maal jedha? Ani isa kana sin gaafanne ergamaa rabbiiti kan jedhu rabbi kan jedhu eessa jira as keessa? Maal jedha kun maal jedha? Kun maal jedha? Dubbisi jedha dubbisi maal jedha? Koobsa meeqarra jira kan ergamee dhufe ergamaa waaqa akka ta'e dubbisi kinoo sii dubbata maali? Ani akka abbaa biraa ergamee dhufe niin beeka micatti eessatti kan rabbi jechaatii jirus sin jedhe. Isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergitees. Yani Yesuus beeku jireenya bara baraa namaa kenna isa sana miti gaafin ko eessatti ergamaa rabbii kan jedhee jiru asirratti weena eessa jira asirra eessa jira lubbuu eessa jira abbaatu rabbii jechaati yoo jiraattamoo moo rabbi kan jedhu eessa jira asirratti. Waaqayyo dubbistee dubbisi kan fudhi maal akka jedhu dubbisi jedhu eessa jira si kennaa mallee. Yerichi siifan kenna bakka biraallee dubbisi akkasimiti waan ofii kan qaxxitaa ergamaa rabbii waaqayyoo ta'uu barsiifama. ergamaa waaqayyoo ta'uu waa'ee isaatiin gaafanne ergamaa rabbii kan jette san bichaa rabbi akka macaafa qulqulluutti kan beennu Yesuus Kiristoosidha. Isa tasin gaafanne eessa naa fuute sasa. Waaqa lama sila waaqa lama qabni waaqa bicha malee. Aw rabbi akka wantaate yoo jira akka quraana dhiisee ergamaa waaqayyooti ayye. Ani isa san hin gaafanne. Ergamaa waaqayyooti. Isa ergamaa rabbii jette qaxxitaa san naafaa fidduun jedhe malee. Rabbi waaqayyo akka macaafa qulqulluutti rabbi jechuun tokko Yesuus Kiristoos isa sanii miti. Okay ergamaa waaqayyooti mi Yesuus. Ani isa sin gaafanne. Ma ergamaa waaqayyoo. Ustaz please gaaffisin uffatina gaafattoonni mucattiitti naasaara qaxxitaa ergamaa rabbii rabbiin ayya afaan arabaan waaqa miti jenna Yesuus ergamaa waaqayyooti. Ibroota bira deemi ibroota bira deemi la ibroota bira deemi ibroota sadii tokko irra dhaqe
Sadi tokkorra. Sadi tokko dhaqee ammallee. Eessa jira kan rabbi jedhu asirratti? Eessa jira? Maaltu rabbi jedha ergamaa Kan rabbi jedhu ergamaa waaqaa ta'u leesh itti dabaltaree macaafa qulqulluutti leesh dabarta. Macaafa qulqulluutti itti dabalam kan jedhu caafamee jira. Leesh itti dabalta wanta caafamee jira. Ilaalaal amma Wanta itti dabalte. Ani gaaffii kenniin beeka inni sun rakkoon qabu yaani maatti dabalteedha kan na aarse. ergamaa rabbii ta'uu maaf Rabbi kan jedhu asirratti malee asirratti rabbi kan jedhu Yesuus. Waaqayyo jedha ka. Waaqayyo jedha ka. Waaqayyo jedha ka. Waaqayyo jettee maaf nan gaafanne leesh itti dabalte maaf itti dabalte leeti. Rabbi waaqayyo yoo nu gochaa jira si. Akkasiin feetu jala deem. Eeshi ergamaa waaqayyooti. Ergamaa waaqayyooti. Allaqee. Dhaqitoo barsiisota kee gaafadhu kalaas. Ani isa amma jette irratti bichaadha kanas si gaafadhe. Ergamaa waaqayyooti miti. Yesuus. Ergamaa waaqayyooti miti. Siifa dubbisuu reeshi amma siif dubbisuu? Laa sittaa isaatiin jiru mucatte. Amma si dubbe. Maqaa Yesuus. Dhiisii itti haasa'ini dhiisii. Isaas. Darra yaanni taati inshallah. Galchinee fi bara magalanni isaaf haa ta'u. Waan ufeeti tasgabbiidhamaa namaan deebisni rakkoo qaba. Laalu abbaa fedhe gaaffina gaafachuu danda'an hin deebisaaf amma beeku amma baradhe. Yaani garuu macaafa qulqulluu irratti jecha tokkotti gaafa dubbisi dabalan maafan irratti deebisaaf. Atis hin hir'isin gaa? Ni hir'ifta. Kiristoos hin hir'isu. Gaafa Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyooti jedhan abbaa biraa akka argamee dhufe abbichi sun immoo eenyu akka ta'e adda baafachuun barbaada. Ittiin dabalin jedhami. Ittilleen hin dabalu ittilleen hin hir'isu. Hir'isuu jechuun fakkeenyaaf akkam jechuun amma fakkeenyaaf hir'isuu jechuun fakkeenyaaf. Hir'isuu jechuun wanta macaafarra caafamee jiru kan irraa gatte. Macaafa qulqulluu kan irraa gannu hin qabnu. Goobas Yesuus Kiristoos akkana jedha. Dhuguma isinitti himaa. Ani gaafatamu. Ani ilma namaati jedha itti dabaltamoo irraa hir'ista. Maarree akkan ilma namaa ta'e yooma wallaalee ilma namaati. Ilma namaa. Yesuus ilma namaati jedhame yeroo sadi ilma namaati. Yesuus ilma namaati. Maafin jedhaniin beeka waan ta'eef nama guutuu waaqayyo guutuudha jedhee namana. Kanaaf iyyuu waaqa guutuu nama guutuu jedhee namana. Boqonnaan Yohaannis 8:40 akkam jedha. Dubbisi meetummaan bani. Viidiyoon si ergaa. Dubbisi ummataaf. Dubbisi. Kaameraan irratti hin banne. Banika. Yes, Baba. I'm just talking to somebody. Waan ofii? Naam. Si jaalannaa dubbisa kaa sagalee waaqayyoon irratti. Banika viidiyoo maa cufatte? Maarreen hin dubbisa iyyan. Meeqarra dubbisu? Yohaannis 8:40. Innaarin gaanuun lolin bo maal taatiin dulloomta osoo ilmaan hin horre dulloomte akkanatti wayi. Okay. Fente sinuma harka dulloomte osoo ilma hin argatin mucaan. Mucaan osoo dulloomte wallah. Weena. Okay, dubbisi. Ittiin dabalin hir'isin ammoo akkuma jirutti bas akka jirutti. Maarree waan waaqayyo irraa dhageessinitti maa jedhee waanuma dhageessinitti maa. Bareeda. Okay. Maal irraa dhagee jedhee? Abbaa isaarraa. Abbaarraa jedhu. Abbaarraan jedhu. Kanaafiyyuu waaqayyo ittiin dabalin abbaan jedhu dubbisi hin jedhu. Kanaafiyyuu isaan dhugicha waaqayyo irraa dhageessinitti maa jedha. Suuta hin jarjarin kan miira foonii keessaa ba'aa fura deemu. Laakiin maala suuta jedha garuu suutuma jedhee dubbisaa ba'a. Ayyo osoo jaartii xiyya taate ganama kanaan galgala kanaan si ari'a manarraa. Waan jedhu ani jedhe maa jedhe ani dhugicha eenyurraa dhagee jedhe Yesuus. Yen abbaa isaarraa dhagee jedhe abbaa ta'ummoo kanaafiyyuu abbaa ta'ummaa kan dareeti. Jedhu mucaanoo keessatti asitti jechaatiin jiru waaqayyo jechaatiin jiru. Eenyutu dabalu jira amma? Mucaadhaan rabbi abbaa kan jedhu maaf diddan jedhe. Hin jedhu ani bakkiin boqonnaan sii kenne sana Yohaannis 8:40 abbaa hin jedhu miti. Kanaafiyyuu waaqayyo immoo abbaadha waaqayyo abbaadha. Hin jedhu akkas waan jedhu achirra waan achirratti jedhu. Jedha kan macaafa qulqulluu irratti hin gaafanne boqonna bakkuma tana ani maarree bakka takkitti kana si deebisuuf. Dubbisi kaa goobasii teenya dubbisi.
Maal taate? Dubbiseera kunoo Quba dubbiseera keetu baal. Waaqayyo si haa eebbisu. Quba shaadaan ol qabdu si haa godhu. Okay. Hayyee jedhi. Ani dhugicha maal jedhe? Suuta Abbaa isaarraa dhaga'eedha. akkas hin jedhu yaa goobazii hin jedhu guyyaadhaan ati Ameerikaana biraa guyyaa bara. Asitti illee guyyaadha kunoo ibsaa ibseetu Okay, ani banu. Okay, banu ifa halkanii ifaadha sani kun ifa aduutiin banan. Okay, anaaf banaa qoy wangeelarra akkas jedhaadhiiroo no akka jedhu ani jedha dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhagee jedhamoo isaan abbaa irraa dhagee jedha. Waaqayyoon abbaa akka ta'e fudhachuu qabda Aan kaasirratti. akkasiin jedhu boqonna Imbiyyoo osoo isa sanii fudhatin maa eerattaree? Yaa goobazii teenya maal taate waan ofii akkuma ofiin feete bultama akka Waaqayyo bultate. Akka Waaqayyootti hin bula malee Ishi ittiin dabalin irraan hir'isin jechuun jecha Eeyyanitti illee hin dabalutti illee waan hin jedhin waan hin caafamin ani irraa hir'isutti hin jiru. Akka jedhu Yesuus ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhagee jedhamoo isaan abbaa irraa dhagee jedha. Kanaafiyyuu abbaadha abbichi immoo Jaran Waaqayyoodhaan eenyutu dabalu jedhe. jira? Jara keenya ijoolleen kiristaanaa eenyutu dabalu jira? Eenyu hir'isu jira moo wangeela? Itti dabalu jirti. Waan ofii Asitti maanootu isin jedhama asitti maanoo tuquu deemti goolii tuquu deemti dhaggeeffadha. Hayyee okay abbaan waaqa moo waaqaa miti? Waan ofii Waaqayyoodha. goobas Yesuus Kiristoos waaqa. Eeyya waaqa dhibbaan dhibbatti nama guutuu Waaqayyo guutuu dhannee taman. Waaqaatu waaqarraa dhagee nutti hima. Waan namummaa isaatiin jechaatiin jira. No akkas hin jedhu. Yesuus Kiristoos Akkasuma jedha. ani kan jechu jiru kun eenyu? Waaqaatu jechu jira moo Yesuus namaa jechu jira? Kiristoos namummaa isaatiin jedha nama ta'ee isa gara Okay, biyya goobas lafaa hayyee. dhufeedha. Okay, Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra jiru namaami? Nama guutuu Waaqayyo guutuudha. Waaqayyootu biyya lafaarra ture moo namaa biyya lafaarra ture? Waaqayyummaa wanta argamu tokko miti. Yohaannis 4:24 irratti Waan wanta jedhe okay qaqqabatamu Yesuus miti. Kiristoos kan waggaa 3 biyya lafaarra barsiisu ture kun waaqa? Nama guutuu waaqa guutuu sin jedhe baar. Okay, yeroo ofir Waaqayyo irraa dhageewu jedhe Waaqayyo kan irraa Kalaasaan hin dhagaa. gaafatamu ga'ee jira. Ga'ee jira kalaas. Maaf dide dhugaa barachuuf hin deemtu ka? Dhugaas na barsiisuuf hin deemtu Dhugaan dhugaas hin hin barattu. baradha. Dhugaan macaafa qulqulluudha ustaaz. Okay, hayyee Yesuus Kiristoos gara eenyuu deeme? Waaqa guutuu nama guutuudha. Maaliif gara waaqaatitti ol ba'a? Namummaa isaatiin ol fudhatame kan maara nama Waaqaan macaafa Yesuus qulqulluu Kiristoos fissum amlaak jettee amantu guutuu miti. Waaqayyo kan lafarra jiru kun nama guutuu waaqa guutuu akkasuma miti. jedheen. Okay, Arallee kan namummaa lafarra isaatiin jiru jira baar. gara waaqa kamii deeme? Waaqa sadaffaa jira qaama sadaffaa. Laa waaqa tokkicha bichaa qabna. Namummaa Gara isaatiin tokkichi san kami? Tokkichi san kami? isa nama ta'ee nu gidduu muufate Elshaadaayidha jedhama. Yesuusuma biyya lafaa Elshaadaay immoo isa hundumaa danda'udha. Yesuusuma biyya lafaarra waggaa 30 fi maal jiraate kana waaqa guutuu nama guutuu mi lafarratti? Waasumatu macaafa Okay, qulqulluu nama guutuu waaqni isa keessa jira moo waaqni isa keessa jira moo waaqarra jira? Waaqayyo isa qaqqabatamuu miti sin jedhe bar Yohaannis. Ansan siin hin jennu. Kanaafiyyuu isa ijaan argamuu miti ka isa kadhattee argachuu No, dandeessudha malee. san hin jennu. Yesuus Kiristoos waaqni isa keessa jira moo isa keessa hin jiru? Jiraas sin jedhe bar. Okay, waaqayyo gara waaqayyo kiyyaan ol baha jedhe. Waaqni waaqarra jiru san kami? No, namummaa isaatiin jechaatii jira. Waaqayyo naa hubate Kanaafuu jalqabarratti. waaqni isa keessa hin jiru mi? Okay, namummaa isaatiin Yesuus ol beemuu biyyuma lafaa kana jiraate. Laa ol fudhatame mirga abbaatti. Okay, gaafa ol fudhatame waaqayyo bira jira moo wal keessa jiran? Namummaa isaatiin jira. Waaqayyummaa naa hubadhu jedhe bar namummaa isaa. Waaqayyummaa naa bar dura. amma arra zaaree Waaqamummaa naa bar. kan jira halkan kana waaqayyo bira jira moo waaqayyo keessa jira? Wal keessa jira moo wal bira jiran amma? Laa waaqayyummaa adda baasi tokko baatti naa hubadhu sin jedhe bar amma Waan caafa jedhe qulqulluurra jira. Yesuus Kiristoos hayyee amma sin jedhe ammas gaafadhe waaqarra jiraami? Eeyya waaqarra jira. Waaqarra yeroo jiru kana waaqa guutuus nama guutu moo waaqayyo bira jira? Namummaa isaatiin jira mirga abbaa. Nama malee waaqaa miti amma? Akka macaafni hedduutti malee ofii kiyyaa fuudhee dubbisee booda Beeki akkuma macaafaan si gaafadhe akka macaafaan si gaafadhe gaafa biyya lafaarra jiru Yesuus waaqa guutu nama guutumi? Eewwa. Namummaa Kiristoos keessa waaqayyummaan ni jiraataadha. Hayyee sifa lafarra gaafa jiru Yesuus waaqa guutu nama guutu. Waaqarra yeroo jiru nama moo waaqaasi namaasi? Achitti immoo na hawwachuu qabda waaqummaa sun akkamiin akka ta'e. La ilaha illallah maal taate waan ofii maal taate Muhammad Rasuulallah jedhettuma fufiita. waan jedhe Muhammad Rasuulallah waan jedhe waliigalle gaafa biyya lafaarra jiru waaqa guutu nama guutus jettee amanta miti? Eewwa.
gaafa waaqarra amma jiru arra galgala kana amma eegolbee nama moo namaasi waaqaas mirga abbaa jira akkasumatti hin beeka kilaas baradhee mirga abbaa baradhee cingeenye wanta baradhee cingeenye ittiin dubbadhu namummaa isaatiin mirga abbaa jira jedha kitaabni qulqulluu imbiyyo ragaa kee fudhaa imbiyyo maa ragaa kiyya wangeelan fudhattu wangeela ni fudha garuu amma immoo sirraa okay wangeela naa dubbisi please maqaa gooftaa keetiitiin inni dubbisa macaafa qulqullummaa dubbisi ammayyee okay hojii ergamoota boqonnaa 5:55 irraan qajaanaa dubbisi kanaafiyyuu jira mirga abbaa jira achirratti ni beeka okay mirga abbaa jira malee wal keessa hin jiru namaatu mirga abbaa jira moo waaqaatu mirga abbaa jira namummaa isaatu mirga abbaa jira wal keessa jira moo wal bira jiran waaqayyummaan akkamii akka ta'e jalqaba bariisin jedhe Yohaannis 4:24 dhaqiitu naa deebisiin sin jedhe bara laa kana baradhu dura kana baradhu dura ati barattee yan baradhee kaan barannaa okay naa him eega barattee wal bira jiran moo wal keessa jiran kanaafiyyuu waaqayyummaan akkamii akka ta'e jalqaba imbiyyo barattee miti imbiin jedhinka waan jedhe Yesuus mirga abbaa jira moo abbaa keessa jira moo abbaa isa keessa jira mirga abbaa jira abbaa sun akkamii akka ta'e jalqaba irratti adda baafachuu qabda sin jedhe waan jedhe okay Yesuus Kiristoos waaqarratti kalaas naan gaafatne imbiyyo laa naan gaafatu Maadin da gowes. Kalas. Ayya dhiira gaafadha. Hin biyyoon jedhin yeroo hundatti. Baradhee seetaa himuu dandeessu. Barnoota akkami kun? Akkana ta'utti baradhee jira sira. Akkasii ta'u akka namaaf hin taane kasiif hin ta'u nama waan namaan taane maa baradhaati. Waan namaan taane waan namaan fudhachi. Okay gaafii salphaa kana deebite. Yesuusii fi abbaan wal keessa jira moo qaama adda addaa wal bira jira? Inna lillahi na dhaggeeffadhu duraa tastaas tokkuma waaqadha waaqayyummaa sun akkamii akka ta'e jalqaba irratti adda baafatu imbiyyo san jenne tana wajjin haasaa koo jireenya kana wajjin haasaa jireenya nagaan siifaa ta'u lubbu koo bees keessan ta'anii Kiristoos hin bahe mucayyoo jireenya koo baatu ka maali baatu maan rakkisti bootu nu gallakisti malee nama biraa waaqayyummaa san adda baafatu mee usati indi bad imbiyyo ta'e midhiisi imbi inni mee beekaadha mee beekaa kana gochaadha bumaas mee beekaa kan hundumaa jecha dhuunfaa isaatti fayyadame baay'ee nama falma malee maali walirra sa walirra hin jirtu antanarra wayyo yeroo ta'e kanaatu irra masarra dhuunfaa isaatti fayyadame haaloo maqaa gooftaa siidiyootiin dubbadhu mee hojii akkam jirtu galata waaqa galata waaqa waan jedhe Yesuus Kiristoos lafarratti waaqa guutu nama guutumi waaqa irratto Yesuusumti mataan isaa waaqadha hojii isaa mul'isuudhaaf ana akkas hin jenne bara jireenyaa ta'e maal taate ikkoo maaf siifaa qajeelfamee siifaa deebi'uu kaaf waan sin jedhe naaf galeessitu jalliseetu Yesuus Kiristoos